raadiyoo burqaa oduu jaarmiyaa waraana bilisummaa Oromooti. Raadiyoon burqaa oduu jaarmiyaa waraana bilisummaa Oromoo torbanitti guyyaa 3 jechuunis gaafa kibxataa, jimaataa fi dilbata akka lakkoofsa Oromiyaatti sa'aatii 6 PM yookiin akka lakkoofsa Westerniitti sa'aa 12 PM'tti tamsaasa kallattiin waan isin biraan geenyuuf ilmaan Oromoo addunyaa mara keessa jirtan akka nu hordoftan kabajaan isin gaafanna. Kana malees tamsaasa kallattii keenyaan alatti karaa toora YouTube'ii Eejensii tajaajila burqaa oduu jaarmiyaa waraana bilisummaa Oromootiinis nu argachuu dandeessu. Eejensii burqaa oduu jaarmiyaa waraana bilisummaa Oromoorraa. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya oduu yeroo kanaa qabnu sin dhageechisnaa Biiftuu Abdiiti. Godina Horroo Guduroo Wallaggatti saamichi itti fufee jiraachuu jiraattu ibsan. Godina Horroo Guduroo Wallagga Ona Horroo ganda Abbee Dullachaatti kadroonni PP ganda Abbee Dullachaatti caasaa jechuun bobbaafte kan maqaan isaanii Katamaa Morkaa Bulchaa ganda Abbee Dullachaa, Dassaalany Abdataa, Misgaanaa Tashaalee, Guutamaa Gaaroomaa, Taaddalaa fi milishoota gandichaa Gammachuu Gannatii, Mootummaa Gannatii, Dabaloo Gammachuu waliin ta'uudhaan uummata keenya saamaa jiru jedhan jiraattonni maddeen keenya achii dubbisan. Gaafa muddee 2024 namoota maqaan isaanii Nugusee Lataa jalaa qarshii 11,000 solaarii 1 fi bullukkoo 1 jalaa fudhatan, Fiixumaa Malkaamuu jalaa qarshii 8,000 fudhatan, Algee Mulaatuu jalaa qarshii 2,000 solaarii 1 fi bullukkoo 1 jalaa fudhatan, Zoodituu Hundeessaa jalaa qarshii 2,000, Cimdeessaa Galataa jalaa qarshii 3,000 solaarii 1 saamanii deemuu jiraattonni onichaa maddeen keenya achitti himanii jiru. Onoota godina Arsii fi Arsii Lixaa keessatti maatiin ijoollee isaanii sababoota adda addaan hojjetanii jireenya isaanii jijjiiruuf qe'ee gad dhiisanii deeman fiduu qabdu jechuun haadha, abbaa fi obboloota isaanii hidhaa fi doorsisuu irratti argamu jiraattonni dubbatan. Onoota akka Muunessaa, Zuwaay Dugdaa, Xayyoo, Heexosaa, Digaluu fi Xijjoo, Onqolaa, Waabee, Shirkaam, Hasaasa, Dodolaa, Qoree, Nageellee Arsii, Shaashamannee, Heeban Arsii fi onoota hafan biroo keessatti dhiibban wal fakkaatan jiraachuu dubbatan. Uummanni kun kan haala kanaan hidhamuu fi doorsifamuu irratti argaman shakkii ijoollee keessan waraana bilisummaa Oromootti dabalaman jedhuun kaan hidhamee, kaan qe'ee irraa buqqifamee, kaan adamfamaa jirus jedhan jiraattonni. Sirni PP maqaa araaraa buufna jedhuun qaamota hidhatan bosona turaa ittiin jedhu nam tokkeen murnaa fi gurmuun yaamee caasaalee sirna mootummaa PP tiksanii fi warra abbootii gadaa fi haawwan siinqee jedhee muudama sirna PP jalatti kenneef walitti baasee simachiisuun uummataa fi ofii isaa goomsaa oolaa jedhanii jiru. Gama biroon immoo ijoolleen keessan waraana bilisummaa Oromoo keessa jiru jechuun maatii warra shakkamtootaatti ittiin jedhu nagaa dhorkate dararaa jira jedhanii jiru. Akka kanaan namoonni dhibboota hedduun lakkaa'aman magaalaa fi baadiyyaa keessa guyyaa guyyaarraa hidhaatti darbamanii dararaa argaa jiru. Akka madda galiittis itti fayyadamuun maallaqa irraa guuraa oolu jedhanii jiru. Magaalaa Shaashamannee buufata poolisii 81 keessa dargaggoonni 3 kan Siraaj Mahammad keessatti argamu gaafa muddee 14 halkan baafamuun bakka geessan hin beekaminis jira jedhan. Haaluma kanaan Ona Muunessaa, Roobaa Eegaloo, Sadan Xajjii, Xaahir Xajjii fi namoonni 145 ol kan hidhamanii jiran yoo ta'u, Ona Hinqooloo Waabittis Ahamidoo Mahammad, Abdulshaafii fi isaa waliin kan jiran namoonni 70 akkasumas onoota biroo irratti badii tokko malee hidhamanii haqa isaanii dhabuun mana hidhaa dhiphoo keessatti gidiraa ulfaataa argaa jiru jechuun maddeen onoota kanneen nuuf himanii jiru. Bifuma wal fakkaatuun saaminsaa fi dararaan uummata irratti raawwatamu godina Baalee Bahaatti jabaatee itti fufeera jedhame. Kibba Baha Oromiyaa godina Baalee Bahaa onoota garaagaraa keessatti PP'n uummata saamuu fi hiriirsuu itti fuftee jirti. Akka kanaan Ona Gololchaa, Ona Sawweenaa, Ona Ginneer, Ona Raayituu, Ona Daawwee Sararii fi onoota hedduu keessatti maqaa gibira lafaa, inshuraansii fayyaa, uffata milishaa, hidhaa laga Abbay, buusaa gonofaa, buusii dhaabaa,
ashaaraa magariisaa fi kanneen biroo dabalatee walumaa gala maqaa namaatiin nagahee 9 akka muratan godhamee namni tokko qarshii 8,700 akka kaffalu itti murteessanii saama jiru jedhame. Kana malees nama maallaqa kana dhabee hidhuu fi faayidaa jiraattonni gandaa argatan kamuu akka hin arganne ugguruu fi nama hin kennu yookiin hin qabu jedhe akka ajjeesan itti dhaadachaa jiraachuu jiraattonni godinaalee kanneen nuuf himanii jiru. Haala qabatamaa Oromiyaa keessaa yeroo ammaa jiru ilaalchisuun ABO'n ibsa baase. Ibsa kanaanis lammiileen Oromiyaa qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqa'anii baqattuu, rakkattuu, kadhattuu ta'anii akka jiraatanii fi daangaan Oromiyaa weerartootaan sarbamee abbaan qe'ee uummanni Oromoo qe'ee isaa irraa akka buqqifamu taasisuun kaan weerartoota qe'eef qabeenya uummata Oromoo saamuu fi babal'ifannaa lafa Oromiyaaf bobbaafamaniif haala mijeessaa turee fi jiru maqaa mootummaan daldaluu bilxiginnaa aangoo isaa shiraa fi yakkaaf garmalee dhimma bahee jireenya lammiilee balaaf saaxile jedhe. Tibba kana gaafa mudde 17 2024 lixa Oromiyaa Wallaggatti Izii Wallaggaa jechuun humni faannoo ofiin jedhu of ijaaree dura taa'aa godhatee nama Nugusee Walaliin jedhamuun ibsa kennee of labsu isaa tamsaasa miidiyaa hawaasaa irratti darbeen dhageenye argine. Oromiyaa keessatti faannoon kwaalitii fi baay'inaan hedduu hidda gadi fageeffatee humna jabaa ta'e akka ijaaramuuf bara 2019 irraa kaasee yeroo garagaraatti qondaalonni mootummaa ibsa karaa miidiyaa kennaa turaniin sadarkaa federaalattis ta'e bulchiinsa mootummaa naannoo Amaaraa fi bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaattinis maallaqni guddaan itti bahee deeggarsi jabaan taasifamaa fi akka ture ni yaadatama. Bilxiginnaan aangoo siyaasaa afaan qawween dhuunfatan afaan qawween tursiifachuuf jedhanii finxaaliyyii faannoo Amaaraa ofiin jedhu kan raayyaa ittisa biyyaatan tumsii gosa hundaa taasifamuuf Oromiyaa daangaa naannoo Amaaraan wal daangessu cufarratti akka ijaaranii loojistikaan gargaaran adda bilisummaa Oromoo ABO'n karaa caasaa isaan mirkaneeffadhee yeroo adda addaatti uummata hubachiisaa ture jira jedhe. Finxaaliyyiin faannoo jedhaman kun Oromiyaa naannolee keessa socho'an cufa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa jalaa baasanii to'annoo isaanii jala akka galchan ibsa kanaan dura baasaa turreen ifa gochuun keenyas ni yaadatama jedhe jira. Paartileen siyaasaa mormitoota haala yeroo biyyatti ilaalchisee ibsa waloo baasanii jiru. Ibsa kanaan akka jedhanitti mootummaan waraana akka mala bittaa fayyadamurraa gara itti gaafatamummaa isaatti deebi'ee biyyaa fi uummata abadiisaa irraa akka baraaru hubachiisan. Koongirasiin Federaalawaa Oromoo KFO fi addi bilisummaa Oromoo ABO dabalatee paartileen mormitoota 6 of keessatti kan hammate yookiin paartilee mormitoota erga mootummaa badhaadhinaa hundeeffamee kaasee haalli siyaasa, dinagdee fi hawaasummaa biyya keenya guyyaarraa gara guyyaatti daran hammaataa deeme jedhee jira. Dinagdeen biyyattii gara dinagdee waraanatti jijjiirame. Baajata waggaa keessaa inni guddaan bu'uuraalee misoomaa adda addaatiif oolu osoo malu waraana fi nagaa kabachiisuuf akka oolu misoomaa fi guddina irra darbaa ta'uu darbee bu'uura akka hin qabaanne taasifamu ibsanii jiru. Itti dabaluun jireenya hawaasummaa biyyattiis hojii dhabdummaa, buqqaatii, dadhabbina dhaabbilee hawaasummaa fi tajaajilli addaan citu roorroo hojjettootaan kan ibsamu ta'uu kaasan. Ibsa kanaan misooma koriidara magaalaa Finfinneetti hojiirra oolaa jiru namoota qe'eerra buqqisuu fi rakkoo hawaas dinagdee hamaa fi hiyyummaaf saaxiluus eeree jira. Paartileen mormitoota kunneen ibsa isaaniin mootummaan biyyattii bulchaa jiru uummata gidduu wal shakkuu uumuun walitti bu'iinsaaf kakaasaa fi mariidhaaf kutannoo agarsiisuu dhabee osoo jiru waa'ee haqa ce'umsa haasa'uu bu'aa hin qabu jechuun himatanii jiru. Mootummaan keessattuu naannolee Oromiyaa, Amaaraa, Tigraay, Somaalee, Affaar, kutaalee biyya keenya kibbaa fi dhiyaa hariiroo gaarii naannolee gidduu fi uummattoota gidduu balleessaa hafuura jibbaa fi shakkii uumaa lolaa fi tasgabbii dhabuudhaaf olola sobaan uummata kakaasaa jira jedhanii jiru. Gaan hordoftoota keenya oduu narraaf qabnu asirratti raawwannee jira. Qophiilee keenya biroo hafan waliin turtii gaarii isiniin jenna. Thank you.